welcome akkam jirtu guys nagaa keessanii warri channel kana faraatan channel kana subscribe video kana like gochuudhaan maatii channel kana ta'uu ni dandeessu. Arra video haraatti walitti deebinee jira jechuudha. So arra challenge tokko jalqabuuf kana jirra kana jechuunis copy trading ani akkam beekamu waa'ee trading murteessaadha jechuudha. Kana jechuunis video ta YouTube irra jiran kana waa'ee copy trading baay'ee sararachee research irratti go'ee akkamtan copy trading jalqabu isinitti agarsiisa jechuudha. Maal gochuudha kana gochuudhaafis dura drama inni ofirratti yaala jechuudha. Kana jechuunis dura doolaara 10 wayi riskii goona jechuudha. Maaliif wanta jalqabnu tokko riskii osoo hin godhin wanta jalqabuu hin dandeenye fi ani video ta ji'a sadii fi waa'ee copy trading irra ture jechuudha. Gaaf tokko video copy trading video baay'ee YouTube irra sarrachuudhaan waa'ee copy trading video baay'ee dubbisee jechuudha. Anis amma kana arra isinitti agarsiisu copy trading akkamitti akka gochuu dandeenyu fi birrii keenya risk goone birrii keenya sanisti akkamitti buufadne boo kasara kan jedhu kana video kiyya arraatiin kan isinitti agarsiisu ta'a. Yommuu copy trading kanaan buufanne jechuudha. Kanan karaa keessanis akkamitti akka wanno Telegram group tokko banne karaa kamiin akkam argadhee fi karaa kamiin akkam kasara isinitti agarsiisa video kiyya irraatiinis doolaara 10 risk gochuun keenya waan hin hafne yoo kasarree yoommoo arganne jechuudha. Amma maal goona karaa doolaara akka asirratti argitan doolaara kiyya wallet kiyya irraa qaba. Kana jechuun Binance kiyya irraa doolaara 10 qaba jechuudha. Kanas online hojjechuudhaan kanan argadheedha. Garuu karaa jalqabaatiif copy trading jechuun maaliif warroota jalqabaa jirtan yookiin Binance copy trading kanaaf haaraa taatan karaa qarshii itti hojjechuu dandeessan waan isinitti himuuf copy trading jechuun maali kan jedhu kanan isinii ibsu ta'a. So akka yeroo kanaan hubadheetti viidiyoota baay'ee ilaalaa copy trading jechuun maali kan jedhu kanan sitti hima. Copy trading jechuun maali? Namoonni traderoonni guguddoo jiru. Traderoonni forex trading beektu jedheetanii yaada video baay'ee se'antanii waa'ee isaa akka ageessan jee yaada. So traderoonni guguddoo jiru jechuudha. Traderoonni guguddoo trade godhan kan isaanii namni biraas akka isaan jalatti trade goof copy nu go. Isaan maal argatu jettan isaan kan isin argatanirraa fakkeenyaaf amma isin ani doolaara 10 risk go kana jechuunis doolaara 10 akka isaa wajjin copy godhu yooni eeyyamame doolaara 10 keessa tirfi kan isin doolaara 10 keessa no sonten doolaara 10 sun isinii deebi'ee tirfi isaan trade godhanii tirfi argatanirra percentii 10 ni argatu jechuudha. Isaanis ofumaa jedhanii kan trade godhanii jechuudha. Isaanis trade godhanii kan nutis trade godhurraa tirfi yoo arganne tirfi sanirraa kan nu wannoo jenne jechuudha. Yommuu kisaara arganne isaanis birri isaanii nabu nutis birri keenya nabna jechuudha. Doolaara 10 trade gochuu jalqabna jechuudha. So warri channel kanaaf haaraa taatan channel kiyya subscribe video kiyya like Telegram channel kiyyas join gochuun dagatina wantoota haaraa yoo jiraatan achirratti isinii gaddisa jechuudha. Yani guys akkuma jenne appii Binance kana qabaachuu qabna jechuudha. Appii Binance kana nu cuqaasna akka argitan appii Binance kiyya kanarratti doolaara 10 qaba jechuudha. So doolaara kana karaa dursa maal gochuu qabna? Karaa spootitti dabarsuu qabna jechuudha. Asirratti akka argitan founding kiyya irraa doolaara 5 spootii kiyya irraa doolaara 4 jechuudha. So founding irra kan jiru kana maal goona? Founding irra jiru kana karaa transfer an jedhu kana ni tuqna. So erga transfer tuqnee booda asirratti founding to spot an jiru asirratti nu fida. So maximum tuqnee confirm transfer goonani okay. Yes guys founding irratti 0 ta'e amma akka argitan spootii keenya irratti doolaara 10 qaba jechuudha. Amma wanti nuti gochuu qabnu maanni karaa home asirra jedhu kana nu tuqna. Home erga asirra jedhu kana yoo tuqnee booda asirratti wantoonni nutti mul'atan jiru jechuudha. Asirratti trade an jiru kana akkinuma asirratti akkanatti isinitti agarsiisa. Trade an jiru kana ni argitu miti. Trade an jiru kana ni cuqaasna jechuudha. So ergaan trade an jiru kan erga tuqaasne booda maanni kan nuti gochuu qabnu asirratti iddoo asirratti argitan kana wannoo sadi kan qabu kana ni tuqna. Achumaan copy kan jedhu kana ni cuqaasna jechuudha. Akkanatti traderoota garaagaraa nu fidaa jechuudha. Nuti amma asirratti kan nu filachiisa featuring moo spootiya. So featuring fi spootii maani yoo jenne featuring traderoonni gurguddoo maal godhu doolaarri amma ni dabala. Karantoota garaagaraa karaa fuulduraatiif ni dabala akkuma maqaa isaa feature ta'e karaa fuulduraatiif ni dabala jedhanii ni raagu. So wanti sun yoo dabale akkasan ni argatu. Wanti sun immoo yoo dabaluu baatee irratti akkuma san ni dhawu. Featuring kun baay'ee riskii qaba jechuudha. Anin baay'ee gaayidii sin godhumaanni spootan jedhu kan spoot irratti trade yoo gootanii jechuudha. So akkas irratti argitan traderoonni baay'ee recommend kan naagoe Binance recommend naagoe akkas biratti argitan traderoonni baay'ee ni jiru jechuudha. Anin Binance recommend naagoe kan halaallu jechuudha. Kamitti traderii bareeda filanna kan jedhu karaa sanitti adeemnu. So akkas biratti argitaniin 30 day PNL. So PNL isa maal goona iddoo mur kan jedhu kana tuqnee guyyaa isaa ni filannaa jechuudha. Amma kan 30 days sun ta'e nuti kan yeroo gabaabaa maybe it is 7 day alaallu jechuudha. An guyyaa torba keessatti baay'ee profitability tan alaallu jechuudha. So guyyaa torba keessatti 7 day PNL kan jedhu iddoo kana ni argatu guys.
Sorry. Sorry, iddoo kana 7 day PNL. So PNL jechuun maali? Tireedariin kun jalqabee namoonni iskooppii gu'anii walumaa galatti tireedariin kun guyyaa 7 kana keessatti ammam argatee kan jiru kan ibsu isa kana PNL jechuudha. PNL jechuudha. Guyyaa 7 keessatti ammam argate kan jedhu kan ibsu. ROI immoo ammami? Parsantii ROI kun jechuun immoo maal inni? Parsantii namoonni tireed gu'anii fi parsantii inni atarrafe walitti jechuudha. Maximum ROI kana jechuun ROI bareeda yoo ta'e jiru ROI fakkeenyaaf amma guyyaa 7 dhiisnee guyyaa 30 guyyaa 90 keessatti guyyaa 30 keessatti osoo ilaalle amma laal kanan bira refresh godhee nu fida jechuudha. So as biratti PNL guyyaa 30 keessatti namni kun $162.97 argate amma matarrafee parsantii 93.19 argate. Amma matarrafee yoo jennu maal jechuudha? As biratti kan inni invest godhee kan namoonni invest godhee doolaara namni inni invest godhee kan isaan tireed godhanii walumaa galatti parsantii 93 tireedariin kun atarrafuu danda'eera jechuudha. ROI karaa salphaatiin karaa fi karaa gabaabaatiin yoo jedhu. Akka asirratti argitanii immoo AUM kun tireedariin kun ammam baasee ammam tireed gochuudhaaf baasee karaa sitti dhufaa jechuudha. So doolaara 8,000 tireed gochuudhaaf baasee amma as biratti kan laaluu qabdanii fi wanti bareenni maanni as biratti 13 day MDD jechuudha. So yoon isin ibsu wanno jiru 13 day MDD jechuudha. Kana jechuunis maanni 13 day maximum drawdown jechuudha. Tireedariin kun ammam abuu danda'e jechuudha. Birrii isaa keessaa ammam akka dhabe ammam akka abuu danda'e jechuudha. As biratti akka argitan ROI jechuun ammam akka argate MDD jechuun immoo ammam akka dhabe. Wanti guddaa as biratti yoo copy tireed gochuu barbaaddanii wanti sirriitti ilaaluu qabdan maanni maximum drawdown an jedhu 13 day MDD kan jedhu kan sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Maaliif tireedariin kun ammam akka kassare kan nutti agarsiisudha jechuudha. So ani bareeda isaa filadhee mee asitti agarsiisu as biratti. So karaa salphaatiin immoo karaa isii wannoo jechuu qabdan maanni 99 plus an jedhu kana jira. Iddoo kana ni cuqaastu. So erga iddoo kana cuqaastanii ofii keessanii wannoo jechuu dandeessu, ofii keessanii maratu, ofii keessanii lallaaluu dandeessu jechuudha. So guys akka argitanitti as biratti maal goona time range ni galchina. So guyyaa 7 gooneeri isin comment irratti na beeksisaa guyyaa kam keessatti akka wannoo jechuu dandeenyu. Kana jechuunis fakkeenyaaf amma yoo isin guyyaa 7 jettan ani guyyaa 7 keessatti guyyaa 7 booda ammam akkan argee ammam akkan abeesiin agarsiisa isin isa laaltanii natti himtu jechuudha. Warri viidiyoo keenya amma yoo natti ilaaltan channel kana subscribe, like, share gochuun dagatina. Yoo please amma yoo natti ilaalaa jiraattan like gochuun dagatina na barbaachisa waan ta'eef jechuudha. So guys as biratti akka argitan wantoota guddaa nu argatu tax time range kana guyyaa 7 ni goona. As biratti illee taxi kana maayinni baay'ee filuun hin barbaachisu jechuudha. Riskii waan qabu baay'ee filuun hin barbaachisu. As biratti akkana dhufne so kan nuti isa kanas tuquun nu barbaachisu nuyi nu fayyada waan ta'eef tuquun nu barbaachisu akka ta'etti nu ol kaa'eera. Day trading kan jedhu kanas it is omaan jedhu waan ta'eef baay'ee filachuunis nu barbaachisu. Kana jechuunis amma fakkeenyaaf day trading guyyaa 30 kan ture, guyyaa 60 kan ture, guyyaa 90, guyyaa 180 fi nuti as biratti wannoo jenneera waan ta'eef nu barbaachisu jechuudha. So minimum copy amount kan jedhu kanas biratti ni jira jechuudha. Minimum copy amount keenya maal goona $10 risk goona waan jedheef $10 yaani jalqabna jechuudha. Amma achumaan confirm jedhu kana iddoo kana ni tuqna biratti kan inni isin ibsu raffadhe tokko tireedariin kun nama meeqa barbaada? Nama 300 barbaada. Nama 300 keessa nama meeqa galee fi nama 132 galee fi jechuudha. As birattis akkuma nama 300 barbaada, nama 300 keessa nama 92 galee fi so bifa kanaan laaluu dandeenya. So amma tireedarii kana yoo laalle 300 keessa nama 132 MDD isaa 30 MDD isaa kana jechuun riskiin parsantii 32 abeera. So kun xiqqoo ishii riskii qaba garuu mee gallee alaalu profitability inni wannoo jenna. Gadeetti tuqlee history isaa laaluu dandeenya. As biratti maanni holding trader history, balance history and copy trader an jedhu jira jechuudha. So copy traderii kana tuqne amma fakkeenyaaf amount kan jedhu jira. Amountiin $51 total PN total ROI copy day. So as biratti namni isa copy goe $51 copy goe total PN total PNL guyyaa 4 keessatti amma argate $1.47 argate. Kunis baay'ee nama gammachiisu. Total ROI kanas immoo parsantii 2 argate. Bifa kanaan akkuma jiru maani baay'ee profitability wannoon kun tireedariin kun jechuudha. So tireedariin kun baay'ee agartee nama baay'ee absiisa jira. So isa kana laalle waan ta'eef
namoonni duraan kooppii isa biratti bu'an guyyaa tokko akkana ji'a. So namoonni duraan kooppii isa biratti bu'an doolaara isaanii baay'ee parsantii baay'eetiin abanii akka as biratti argitan ammaawuntii doolaara 9.7 kooppii isa biratti bu'anii duwwaa tuqaa 2.9 duwwaa tuqaa 2.9 abee guyyaa 5 keessatti jechuudha parsantii 2.87 abee achumaan wannuun kun jennumaanni anan biraa barbaada reekamande an jedhus bira osoo hin ta'in portofeelee san jedhu kana bira deemnee kanan biraa filannaa jechuudha. Kana jechuunis anan biraa as biratti yoo MDD maximum drawdown isaa kan xiqqaatee jechuudha. So guys namicha kana argineerra jechuudha akka as biratti argitan maximum drawdown kana akka as biratti argitan guyyaa 7 keessatti parsantii 3.8 bichaa AUM kanas 46,000 akka Tireedariin kun akka ilaalutti baay'ee bareeda jechuudha. Nama 500 keessa nama 250 argate so as biratti ilaalee istirii isaa ilaaluu danda'a jechuudha. So akkana jedhee karaa gubbaa deemuudhaan as biratti kooppii tireedar jedhee so namoonni baay'ee profitability ta'aa jiru jechuudha. Akka as biratti argitan so guys akka as biratti argitan ammaawuntii doolaara 656 kooppii isa go'ee total PNL san 160 atarrafee jechuudha. Tireedariin namni duraan isa tireed godhee 556 tireed isa godhee doolaara 160 atarrafe. Kana jechuunis kaalkuleetii guutaan baay'ee doolaara 160 jechuun baay'eedha jechuudha. So parsantii 32 atarrafee namni kunii jechuudha. Namoonni duraan kooppii go'an argachuu malee baay'ee isaanii argataniiru akka as biratti argitan 250 kanaan argate akkanatti beekan jedhu as biratti ni agarsiisa jechuudha. So akkan arguutti tireedariin kun baay'ee profitable waan ta'eef karaa isa tireed gochuutti adeemnu jechuudha. So isa tireed gochuuf as biratti maanni kooppii kan jedhu kana ni argitu jechuudha. Kooppii kan jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. So kooppii kan jedhu kana erga cuqaastanii booda fixed ratio fi fixed amount kan jedhu kana ni argitu. So fixed ratio fixed amount maalidha kan jedhu kana isinitti himu. Fixed ratio jechuun maanni fakkeenyaaf tireedariin kun doolaara 3,000 tireedii banee jennu. Doolaara 6,000 qabu keessa doolaara 3,000 tireedii banee jennu. So doolaara 3,000 tireedii yoo banu gimmaasha nama sanaa jechuudha. So isinis maal isin barbaachisa karaa doolaara 3,000 osoo hin ta'in doolaara 300 isin barbaachisa. Kana jechuunis parsantii isin himaa jechuudha. Doolaara 3,000 karaa parsantii keessanirraa yoollee amma inni bane san gimmaa isaa isin barbaachisa. Gimmaashaan bane waan ta'eef so karaa kana baay'ee wusabsibii qaba waan ta'eef fixed ratio kana baay'ee waan hojjechuu hin qabnu. So fixed amount kana anan recommend isin godhu maal kan isin gootanii ala erguun deemu jechuudha. So fixed amount akka as biratti argitan doolaara 10 ol jedha doolaara 5 galchuu dandeenyu waan ta'eef doolaara 10 jennaani rakkoon qabu kooppii amount ammam wannoo jechuu dandeenyu jedha hundumaa kanan qabu jedhee maximum kan jedhu kanan tuqaanii stop loss keenya parsantii 30 goon. Parsantii 30 erga goone booda maanni difficult customize jedhu kana we have to say default. Akkuma tireedariin goonaa jechuudha. So guys akkana goonee agree I have read and agree with to users jennaani bifa kanaan takka gooneera jechuudha. Bifuma kanaa waan so confirm jedhu kana ni cuqaasnaa jechuudha. Fixed amount kana irratti confirm jedhu kana ni cuqaasnee as biratti wantoota fixed amount akkana jedhee nuuf fida jechuudha. Per preference akkana wantoota akkanaa nuu jedha. So confirm jennaan jechuudha. Copy trading successful jedha view my detail jennaani. So amma akkas argitan omaana tarrafnes omaa hin argannes jechuudha. Guyyaa tokko guyyaa lama booda tireedariin kun yoo tireedii bane as biratti nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. As biratti kooppii jedhu kana tuquudhaan profitable wantoota barbaadan laaluu dandeessu jechuudha. So guys akka argitan as biratti kooppii gooneeraa jechuudha. Comment irratti na boykisaa guyyaa meeqatti akka wannoo kana galee laaluu akka danda'u kana jechuunis amma fakkeenyaaf guyyaa 7 jettan guyyaa 7tti ilaalee ammam akkan argee fi ammam akkan dhabe isinitti agarsiisa. So yoon argee isinis akkaataa sirriitti viidiyoo biraatiin sirriitti bareechee gilxii go'ee waan hundumaa kanan isitti himutaa yoon abees immoo guys akkaataa maa irratti akkan abee fi akkamitti akkan waan hojjeesitti agarsiisa. So warri chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe like share gochuun dagatina. So akka hiriyyaan keessanis laalee wanta kanaaf fayyadamuu barbaaddanis hiriyyaa keessaniif chaanala kana share gochuun dagatina. Galatooma warri chaanala kana hanga yoonatu subscribe goone please guys subscribe gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Kanaaf kan kana fakkaatanii wantoota odeeffannoo babbareedaa kana isinii fidu kanaan booddee waa'ee copy tradingis waa'ee online businessis kanan isinii fidu ta'a. Galatooma horaa bulaa deebana.